deebisii naa daawwadhu. Ameen. Raajiin boontaa ulaatarraa akka irraaja in guddata waldaan yoogaa cuuca'ee gadi qabeeyyuu inni immoo akka biqiltuu lafa dhoosee bahu dho'ee tola baha. Ameen jedhi fudhadhu ta'ee jira. Waaqayyoon sinaa eebbisu eebbifamaa ergaan keessanis immoo dhibbatti sirriidha. Ameen eebbifamaa. Elaa waan isin jechuu barbaadu namoota dhukkubsachaa jiraniif immoo bilbila kos laadhuu fi egaa Iriyaan kee tokko jirti badhaatu kan jedhamtu manuma ishee taa'ee si dawwalaa akkasii bakka ishis gaafadhuuti akkaawuntiingii irras daataa waan tokko jira gaanu miidha waan ta'e rakkoon qabu akkaawuntii keessan naa kennaa malee amma isiniif gala. Mucaan kun tokko immoo hojjeta baankii keessa hojjeta. Isheen tokko Noorwee jirti. Inni tokko immoo Ameerikaa jira. Rakkoon qabu raajimti keessan dhugaatii raawwatu malee. Oomtuu rakkinni jiru harka koo dibee kaaseera waaqayyo bara baranaa du'aanuu harka koo irratti ka'eera. Raajummaa keessa itti amantu ta'uu qaba. Dhibbaan dhibbatti. Walumaan teenye ilaallas yoo raawwata. Shibaayee eebbifama. Nagaan deema. Yaa badhaatu. Kottu soba isaa gadi bu'u. Maali kun? Anatu sobe moo situ sobe? Ani nimne raajoon ani mucaa isaan fide. Atiin beekte. Abbaa mana hoogganaan argadha. Atiin beekte atiin argite. Maali kunuunsi wangeela dhugaadha kan raajii ta'e malee wanti biraan hin jiru. Raajii caalu immoo wangeela jedhamee caafamee jira. Isa kana sodaattanii isa kana jibbitanii biraa deemtaniitu namatti hirkattu maqaa namaatiin hin fayyamu maqaa namaatiin hin fayyu. Homtuun fayyu usu silaatu akkas ta'e tere jedhamti maaliif Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufeere dhufuun hin barbaachisu ture sababiin isaayyuu fayyuun waan hin danda'amneef ilma isaa tokkicha isa jaamsa kabajamaa isa teessoo ulfinaarra jiru gara biyya lafaatti ergeetu raajii isa dhugaate isa duwwaa dhugaan namni dhugaan hin jiru kunootti gaa mucaan koo hin jiru mucaan koo kubsataa hin jiru si jammari jalqabumayyuu kunoo soba kee fudhadhu na dawwalchiiftee handaataa koo bisaatti amma naaf guuti. Ani biri ammoo wantani alabee taaksilee itti dawaladhe waan madhee galuun qabu waan ta'eef naa guuti nan galaan. Ani amma kuna birri. Amma kanaafiyyuu kaardii koo naa guuti ani wanta ittiin galee maalan jedhan warra keenya naa guuti kaardii koo akka fixxeetti. Kan kanaadhaan mana kanaan bahu. Kanaaf ishee immoo yookiin mana keetti finna moo geessuun maal jettaati? Amma waldaatti geessinee jaarsolii biratti marii simnee birrii samicaa koorraa nyaatee yuubeera jettee anaan nafsi fayyise harka kiyyaan maqaa kiyyaan fayyite naan jettee birrii keenya kuma dooraara kuma 10 fudhatte amma waldaa fuulduratti waamne achitti kadhannee anarraa uyyaachuuf turte be anuun kennuuf malee waamti malee ati gowwummaa kee dhabe maaliif beektaa? Anaafuyyuu achi jirtaa mana riyyaa keenaan jettee afaan qabatteetu irra keessa dubbatte akkaawuntiis immoo jettee akkasatti nyaachuuf amma gaa maaligaa kana mannaa gadi jettee qansiraa hojjetteetu nyaattee amma garuu kun cubbuudha lubbuu ishee fi yaaddeen jirtu kana kan balleesse immoo warra isii warra birrii kenneefidha lammata immoo warra raajii raayee maqaatti moggaasidha malee utuun dibamee kan waldaa keessatti kan kadhatan dandeenya akkamitti bakkeerraan akkamitti kadhatama silkiirraa akkamitti kadhatama maal beekna reekaa kun raajii jedhanii maqaa wangeelaatiin dhuftee fudhatte kabirrii ishee fi iyyuu dola kuma kudhan guutte naaf immoo silkii kun guutte sababiin isaa kunoo isheetti na dawwalchifte amma waldoolii jaarsolii fuulduratti waamne isa warra maqaa wangeelaatiin deemee raajii dhadhee birrii namaa guuree karaatti dhaloota karaatti hambisaa jiru fuulduratti baamne sii guutan mallee innaa kanaafiyyuu keessumatti immoo qilleensa kanarratti iyyuu baatani keessumatti warra silkii kun rakkisoodha. Nama ta'uu fi bineensa ta'uu seexana ta'uu eenyu kanamatti dabaluun beeku ati of eeggadhu kana booddee lubbuu keetti abidda fidde ammati raajii kana dhugaatte fudhatte wajjin keessumsiifti hafuura nama isaarraa utuu seexana dibamee ta'e namni sun hafuura seexanaatti guutamte malee ati hafuura qulqulluu miti hafuurri qulqulluu immoo iddoo ati gajjettee isa waammatteetti hin sidhuwa hafuurri qulqulluu iddoon dhumatti deemi abaluuf kadhu jedhu waammoo adda sii baasa hafuurri qulqulluu zim jedhe dukkanas miti hafuurri dukkanaa garuu waliin rukutaadha zim jedhe lammata kan foon immoo kan isaanitti dhufee bakka yookiin immoo ittiin gaggeeffachuudhaaf jireenya ikoonoomii isaanii fiigu malee akkasumatti kan dibaman miti kanaafiyyu namoonni isaanii sobaa fudhatanii illee jiru kan irraa jedhan kan lallabne kan fakkeessan chaayinaan irraa arganillee kan rajamu jiru an argime yeroo tokko akkasuma nama tokko nama wajjin goddanyaa koo wajjin daawwachuu deemne fudhannee gaafa daawwannee gallu immoo galgala kadhannamaatti deemne gaafa kadhannamaatti deemnu isa chaayinaan irraa arge natti raajutti ka'e chaayinaan irratti mana biraatti raajame akkamitti erga na bira naaf ta'a
isa chaayinaalii isa namni biraa dubbate inni akkasii jira waan ta'eef of eeggadhu. Maaliif macaafni qulqulluus namarraa of eeggadhaa fi raajota biraa of eeggadhaa jedhe malee seexanarraa of eeggadhaa jedhe caafamee hin jiru beektaa miti. Kanaafiyyuu of xanqaqisiin jedha. Waldaatti immoo hin waamna sanbata miilanaa wal argina jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u. Ameen. Dhuftetta? Dhufeetan jira. Gaba gana Kanaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee fedhuu Waaqayyoo ta'e kan saba kana adda baasu. Guyyaa irraa gas guyyaa dargaggootaa jira jechuudha. Ganaa dargaggoonni immoo dhufaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu fedhuma isaa ta'ee naanii gaatis dhufuu dandeessita jechuudha. Eeyyen fedhuma isaati. Egaa kun hundumtuu fedha isaa malee homtuu hin ta'u mitire. Guyyaa irraas immoo sagantaa akka ati nu tajaajiltuudhaaf si barbaanne turre jechuudha. Atis immoo sagantaa keenya Waaqayyoon afaan hojjeta. sagantaa keenya barbaaddee akkasuma sagantaa keenya irratti nuuf argamuudhaaf eeyyamoo taatee waan gara keenya dhuftee jechuudha. Baay'ee si galateeffanna jechuudha. Wantoota baay'ee walii wajjin haasa'uudhaaf jirra jechuudha guyyaa irraa. Waaqayyos immoo nu gargaara jechuudha. Egaa gaaffiin si dhiyeessa jechuudha. Gaaffiin si dhiyeessu naaf deebisuudhaaf qophiidha jedhee nana mara jechuudha. Dursa garuu gaaffii utuu inni macaafa qulqulluu siin dubbisin jechuudha. Maaliif san raajota sobduudha waan ta'eef macaafa qulqulluu itti ragaa ba'a jechuudha. Utuu raajota sobduu hin ta'in utuu hin jedhin dursa jechuudha. Wanti mataa dhuguma yoo ta'e mataa siin buusisu jechuudha. Haa ta'u malee eenyutu siif muudama kana sii kennee akkamitti immoo fudhatte ati ayyaana kana? Ayyaana kana ni fudhadhe. Inni kan ji'a meeqa soomuu danda'a? Guutuu soomeen biddeen lagadheen gaafiin cubbuus lagadheen torbe lama guutuu soomaaf sadagali. Kanatti amma dibamte? Dibameen hin alaal. Maali amma argite? Abidda ka. Abidda nama macaafa qulqulluu siin dubbisa dhaggeeffadhu. Waaqayyoo na dibee galannaa ta'usaaf. Macaafa qulqulluu siin dubbisa dhaggeeffadhu. Guyyoonni kun guyyoota rakkinaa hin ta'u. Rakkinni akkasii erga Waaqayyo biyya lafaa uumee jalqabe hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Waaqayyo gooftaan guyyoota sana utuu gabaabsuu dhaabaate namni iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu namoonni fu'amaniif isaanis warra inni ofii fu'ateef jedhee guyyoota sana hin gabaabsa. Masiin as jira ilaachi yoo isiniin jedhe hin amaniin. Masoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'an yoo danda'ame warra waaqayyoomanii wallaalchuudhaaf milikkitaaf dinqii adda addaa agarsiisu. Isin garuu akeekkadhaa ilaalaa. Ani duraan dursee waan hundumaa isinitti himeera jedhe. Kanaaf iyyuu jechuudha tikseen amma si dubbise kana akkam goote? Ani ganama dibameera Waaqayyo na dibeera kanuma gufuu ta'uu dhaloonni bara kana tokko deemanii an dibameera sagantaa na waamte moo gaaffii na waamte nan beeka macaafas macaafa beekta hundumaa erga hundumaa beekta miti ree sagantaa dargaggootii utuu sin dabarsin dursa jechuudha erga macaafni qulqulluu erga akkas jedhee lafa kaa'eeti meerree macaafni qulqulluu guyyaa meeqa gaafa sagantaa deemaa turte torbe lama asitti raajii fakkeestuu raajii gaafadhan akkamitti fakkeestuu raajiitti isheen kadhata hin dandeessu jedhee mormaa ture jechuudha. Garuu immoo ati deebistee yerootti wantoota sobaa dubbachaa turteetu dhaga'ame. Gooteetta mongoone kanaafiyyuu akeekkadhala nuti immoo akeekkannee kana si deebisa lubbuu keef malee waan biraa miti. Gooteetta mongoone. Dubbadhu yoo weerte godheera jedhii sababiin isaayyuu Waaqayyoo waaqa araaraatti deebi'e. Maaliif sobuun fakkeessuun hamachuun sobanii karaa jalaa ikoonoomii fi guddifachuun cubbuudha lubbuuf immoo jechuudha du'a fidee dhufa jechuudha. Sababiin isaayyuu bu'aan cubbuu du'a akka dhalu hundumti keenya beekna. Atis beekta miti dhaga'aa turte sitti lallamaa ture. Madirakii ati irra baatee faarfachaa turte. Faarfannaa dhugaa sana yeroo dhangalaasaa turte. Lallaba dhugaa sana yeroo lallabaa turte sana akkam goote. Gidduutti lishaattee deebitee immoo wanta kana uummatte moo ati maaliif kana goote lubbuu keef sodaattu ati nama miti fakkeenyaaf nama barbaadde goyoomsitee
Isa garuu wanti ani sitti himu keessa tokko lubbuu keef maal keesseetu yaadaa fi kaayyoowwan kana raawwachaa jirta. Si baasa jetteetu amantaa. Kiristoosin akkamitti galuu dandeessa? Yeroo kaleessa dheenge darrachuun ture akkamitti gantee waan sobaa kana hojjetta. Afaan kee sin sheemisin qabu yookiis immoo afaan kee qaaniin beeku gaafa raajii sobaa sooftu. Akkasuma yeroo listaanee sobaatiin dhaloota burjaajisee abiddi si guutaa harka koorra waatu jira. Silayyuu raajonni yeroo ammaa ka'anii harka isaanii kuni waan biraa miti. Qoba harkumadha malee waan biraas miti. Kiristoos harka kootu kana godhan jenne. Ganaafiyyuu eessaa fudhatan xiksii sana nuuf fidaa. Moo xiksii kana gaafan si dubbisee baay'ee si aarse. Kanaafuu gootetti yoo ta'e godheera jedhii fuula waaqayyootti lissaa sii gallaa. Atis immoo lissaa yookiis immoo qalbichi jira. Waaqayyo immoo sitti araarama sitti deebi'a. Waaqayyo araara qabeessa araarri isaa guddaadha. Daawit akkas jedhe xiksii tokko si dabalee siin gaafadha gaaffii kun adeemsa jechuudha. Macaafa faarfannaa 139 irratti jechuudha. Ani jedhe hafuura kee dura eessa naqani yoon tulluu bee tulluu jirta yoon dachee lixee dachee jirta yoon immoo barrisa dhaqee galaana walakkaa yookiis galaana qarqara dhaabadhe achitti immoo harki kee na gaggeessan dukkana kee irratti dukkana keetti ati hin argitan ifa immoo ati ifa kee jirta kanaafiyyuu ani eessa naqa hafuura kee biraa jedhe kanaafiyyuu hafuura waaqayyo dura eenyu dhokatee miliquu hin danda'u jechuudha isa kana guutummaatti beekuun sirra jira kanaafiyyuu beekaan fidhe. Kanaafiyyuu gaaffii kodhaa fi naaf deebis sirraan deebi'ee eeggadha jechuudha. Waaqayyo immoo harka isaa bal'isee nuti immoo si balleessuudhaaf otoo hin taane yoo gargaarsa barbaade ta'e kottu waldaatti jaarsolii waldaa jirra nu gaafadhu si gargaara. Miti immoo lakkee akkasumatti bu'aa dalqaatu na barbaachise yoo ta'e immoo utuu qansiraa hojjetteetu jiraatta yoo jiraatta kanaafiyyuu yoo deebite si wayya. Ati kanaaf gooteetta mangoon? Godheera. Gooteetta? Eeyyee godheera. Saba waaqayyo dogoggorsaa turteetta. Eeyyen saba baay'ee yoo xinnaate torbee lama asitti wantoonni kan dhaga'aman torbee lama asitti wantoota baay'ee maal fa'aa hojjettame sabni akkuma kee ka'anii jiranii akka deebi'aniif dhaamsa kunoo kaameraan si ilaalaa jira waan ta'eef nuuf himime. Ani torbee lama keessatti dhaloota baay'ee dogoggorseen ture. Sababii maaliitiifis sababii ijoollota xaarratanii jiran harkaa qarshii baay'ee nyaadheera. Ijoollee biyya arabaas bira geesse? Ijoollee biyya Ameerikaa jiranis geesse? Doolaaras nyaadheera. Warra biyya keessaas immoo qarshii daataa midhaan nyaachaa abbootii qabeenyaa isaan harkaas illee akkasuma nyaachaan ture. Akkasuma immoo mucaan beeku jalaas immoo silkii fudhatteettaa gadi qabadhu mataa kee siin kadha jetteedhaan. Fudhadheerasas. Silkii kana dhaalaata? Kanadha. Amma kanaafiyyuu silkii kanas fudhattanii kan keessan godhattanii bakka akkaawuntii farranaa gashaa jettaadhaan. Innis sirriidha jedheenira akkaawuntiingii nambarii koo kenneefiin dhukkubsataa yoo jiraate kanarratti jedheetiin akkaawuntiingii koo kenneefi isheellee goddanyoota ishis dogoggorseera amma immoo akka fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e dhugaa nama barbaade qallattuu yoo hin cittu deebi'ee akka dhugaan si qabe beekta jechuudha. Har'a fakkeenyaaf nuti fakkeenyaaf akka obbulummaatti utuu sitti nimne ta'e iyyuu atutu yaada kanaan fiddee Kiristoos akka gaafa deebi'ee dhufu si qabus immoo beektamoo utuma inni kana beektuu itti galte. Hundumtuu addanaaf hin baane dibamuu koo malee wanta biraa wanta adda baafadhee hin jiru. Dibameera dhaloota nyaachaan ture lubbuudhaan dhaloota nyaachaan ture jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoon hin kadhanna jechuudha yeroo kanatti jilgeenfannee hundumti keenya jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kana gaa obboleettii keenya dogoggorti kanaafi atis wangeelaawwi na gargaareetii anis immoo nan gargaaraa waaqayyoon hin kadhanna waaqayyo immoo nu dhagaa sababiinsaa iddoo isin tokkoof lama sadii taatanii jirtanitti ani immoo isin gidduutti nan argama jedheera sagalee waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Yaada keenya gara waaqayyootti dhiyeessine jechuudha. Waaqayyoon akka garbittii yookiis immoo riyyaa keenya kanatti araarame jechuudha. Fuula araarsatti deebisee isheenis immoo tajaajiltuu dhugaa akka isheen taatu jechuudha. Karaa irra kaleessa deemaa turte akka isheen jibbitee beekan akkas godhame.
Egaa Waaqayyoon kadhanna jechuudha. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Obboleettii koo karaa badisaa filattee dhaloota kee namoota kee ijoollee kee warra karaa irraa kaachisaa turte kanatti har'ammoo balleessaa ishee hubattee ani si yakkeera jettee fuula keetti amantee mana keetti argamtee jirti. Ati qixa keetti deebisitti araarame. Yaa Waaqayyo karaa sanarra akka isheen buutee lakkiin goone jettaa jabaatte akka isheen hin banneef laphee ishee dhagaa akkuma laphee Liidiyaa bante laphee ishees bantee gara ishee takkee akka isheen deebitu waan gooteef si galatu. Ulfinni siif haa ta'u. Sa'aatii kana booddee immoo dibanni ayyaana kee irraa haa buufatu. Hafuurri hamaa keessa jiru immoo maqaa Yesuusiin haa cabu. Wangeelaawwan gargaara. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos hafuurri hamaa inni waliin rukuchiisaa ture amma cabirra. Cabirra ba Yesuus. Cabirra ba Yesuus. Cabirra ba Yesuus. Cabirra ba Yesuus. Maqaa Yesuus sammuu shirraa jireenya shirraa cabu. Maqaa Gooftaa Yesuus sammuu miila shirraa cabu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Waan obboleettii keenya irra hamaa rukutteef si haa galatu. Ulfinni ol jedhee yeroo kana booddee immoo ayyaanni kee irraa buufatu. Aangoof dandeettii kee gaggeessaa ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin tokko keenya deebitee dhuftee mana keetti nun dhabiini. Sin beeka nun jedhi malee sin hin beeku nun hin jedhi. Guyyaa dhuftu eessa keessa jirra laata? Situ beeka isa kana maqaa Yesuus nu deebisi. Dhaloota akkasuma badanii jiranis immoo ati gargaari. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Sadam sani dabarsa gurra daga utlabsa sadam sani dabarsa gurra daga utlabsa ya sabawaqi kota wajode enye nangefana barote dudabi yakuri yani manatdeben inni kesajros inni ladbos wangelane qabate malet gowomsa barote dufen gowomsani okanu bumbiku kesmoljene Makawa kagenya
dabarsa. Dhaamsa ni dabarsa. Dhaamsa ni dabarsa. Waaqayyo sinaa eebbisu jechuudha. Diraamaan keenya kana fakkaata waa irraa barattu jennee abdii guutuu qabna jechuudha. Diraamaa yeroo darbe irrattis waa akkasiin barattan abdii guutuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha yaada keessan nuuf kennaa jechuudha. Akkasuma dogoggora keessa immoo nutti himaa irraa deebina jechuudha. Dhaloonni kamiyyuu irratti hirmaachuu dandeessu jira. Biyya kamiyyuu jiraadha nama hin daangessu jechuudha. Kanaaf waaqa sinaa eebbisu eebbifamaa Shalom Saaroon Tuubi like share subscribe godhaa isin jechuu jaalannaa jechuudha. Nuti kanatti goolabneerra.